Salaam akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoota koo nagaa keessan ani nagaa kooti har'aa biiffeen galfadha jedheeni yoo manni koo dhiphoodha safaree waggaa lama lakkoofsisee otoo galaa toon jedhuyyuu kan gimmaashni jalli asii ka'e sun meetir 80dha kun meetir 60dha. Xiinxaleetanii miini koo baay'ee lafatti badee dhugaan isin hin jaa kushiina qorqoorroon ijaarame keessa taa'a jechuudha. So gaaf tokko yoo attu natti na jalaa fuute maalan godha san jedhu yaade qoyimee jedhee namni biifee biteeti waan keessa kaa'u dhaban immoo mi'a biteen waan hin keessa kaa'e dhabee jechuudha. Anyway sar'a sanga ishee miina faana ta'a. Yaada qabdanis naa kennaan isiniin jedha. Walawwalee jiraa fidanii danteelii keessa naqee. Balbala afurii daraja sadiini jechuudha. Balbala afur daraja sadii akkuma argaa jirtan. Iddoon danteelii irra bu'u iddoo 8tiini. Iddoon kaan immoo 4 jechuudha. Kun haaluma kanaan mastaawutii ta'ee mukaan illee filadhe garuu mastaawutiidha. Maaliif mukti bu'een cabuu mastaawutiin yeroo caafii seeran isin egaatoo hojjechiistaniin karaggartuu bittaa alaan biteeni. Maaliif hojjechiisuudhaaf baay'ee gatiin biifeen gugurdaa baay'ee bareedu. Ani immoo manni koo gabaabadha gaaraan qaqqabu seeraan mattartanii yoo bittanii isaaf jedheen noormaalii kan hojjetame bitee jechuudha. So akka naa hojjettanii biti duddi duubni isaa suni maal jedhu bofisa jedhu tokkoon hojjetama maqaa isaan beeku maqaa isaan beeku dhiifama naa godha. Duddi duubni biifee jechuudha isaan gargari miinichi. So haala kanaan kunoo balbaloota qaban balbala afur jalaanis akkasuma immoo oddoo aaduu fi cilfaa kaawwattan ni qaba. Akkasii dhiifama mucaan kolfisiise inni haala kanaan walawwalee dardaree meeshaan egaa kun uummata kana meeshaan akkuma argitanii isaan kana burcuqqoo wayiniiti saanidha gimmaashanni saanonni isaan shaklaan sun immoo saaniin alaa fidee jaa jechuudha darajadhani. Biifee feermuuzii kana torban fidee sadiinan bifadhe isa kaan namaa kenneeti. Buna shiiniin jira, maashiniin jira, burcuqqoon bifaan jira, biradistiin jira. Meeshaalee jiran isin agarsiisuufani. Kun mastaawutiidha kidaanonni distii 3 turte tokkorraa fuudhe. Kana durallee yeroo itti wayii namaa geessu argitaniittu. Shiiniin kun gimmaashaa sargitti naa dhufe. Abbaan gadaa sargitti naa dhufe. Burcuqqoo shaayite suni kunis burcuqqoo dhedheeroodha baay'eedha isaan kun 32 kennaattis kan dhufe minaamin kun garuu maashaallah 12 jira jechuudha. Haala kanaan jira. Burcuqqoo ishii kanallee alaan fide juusidha jedhee. Juusiin kun kan wayiniiti. Kun immoo burcuqqoodha. Kuni keessaa na jalaa cabee eenyuusaa jechuudha. Saanii shorbaasaa isa garasii akka bicaa kennaan naa dhufeeyyuu isa kanaanatu bitate. Isa akka burcuqqoo fakkaatu nama naa fide sargi irratti jechuudha. Haala kanaanii isaan kanan naqaa jechuudha. Isaan kanan naqaa. Akkuma argitanii jechuudha. Biradistoonni immoo mana sana maashaallah guutee isa boodan dhiqeen deebisa ala taa'e waan ta'eef dhiquu malee hin deebisu. Isaan kun garuu isaan kaartoonii keessa jiranii ciqqeen itti godha jechuudha. Kun akkuma argitan
amma kanan itti gashaa jechuudha. Amma kanatu lafa ta'a. Isaayyuu garas qorqoorroo keessa jechuudha. Maaliif manni inni kun iddoon kaa'amtu hin jiru. So amma daraddaruu jammaree burcuqqoo wayinii kanan daraddara. Inni 12. Balballi lamaan sun walitti jiru mastaawotiinsa. Inni dura naqeef inni kun amma naqaa jiru mastaawotiinsa walitti jiru. Hiriyaa koo tokko narsiidha ishiin na bira oolte. Galgala galtii guyyaan afaan galgala hojii galtii. Garuu amma na gargaaru dhufte jechuudha. Akkasitti galchee gaara isaa hundumaa burcuqqoo jechuudha. Garas immoo burcuqqoo dhedheeroo harkaan seensisan burcuqqoonni kun wanta ispoonjii galchitanii wayinoo ixxan malee garuu natti dhugan nama marara dhiquutti nama rakkisa. Anyways innis 12. Isas dardaraa jira jechuudha. Gubbaa isaa muluu burcuqqoon godha jedhee yaade. Banagaraajin ላይ ቀለሚin jijjiiruu hin dandeessu biiffee kana bira ani yeroo manni seeraan ijaaramee bakka mana bal'aa waan ta'eef qalamii filannoo kun ogeessota warruma qalamii biiffee dibantu jira waan ta'eef isaanii qarshii harkaa kenne dibsiise jechuudha. Kanuma ofeetan yoo lakke yeroo sana mana sirriin qaba biiffee biraa diizaayinii bareedduun bitadhettan rakkoo qabu kana gurgurtan jechuudha. Ani akkasitti fayyadame ammaaf maaliif manichatu bal'aa miti. Meeshaa gaarii soo fiddan maani seetanii asitti amma iddoon taa'u lafti isaallee walanqataadha asitti. Innasiniin jedhu wal darbaadha. Lammaffaa gaara qabdi. Sadaffaa bakka mana moofa'ee biiffee adiillee wanta illee jedhee yoo nan galcha hin ta'u jechuudha. Kanaaf filannoo kana godhee diiman jira. Diiman qalamiin koo eenyu waan ta'eef diiman hin ta'u. Qalamiin koo roozii waan ta'eef biiffee diimanii immoo hin ta'u. Yookiin adii yookiin gurraacha ture adiin immoo hin tura. Kanaaf yoon kanuma jedhe kanumaan qalamii dibsiisa. Lakki istaayilii haaraan bitadha. Mana haaratti yoon jedhe yeroo manni ijaarame biiffee haaraan bitadha jechuudha. Garuu meeshaan kun asuma keessaa ta'a. Ammasitti naa qabee jechuudha. Surumaayyuu lafa naa bal'isee isa sana immoo kushiinaan galchee jechuudha. Inni sajjitti maashaallah miiniin naaf fuune hin jiru. Inni haala kanaan kun asittis immoo burcuqqoon kunis bifa biraa 12. Inni kunis 12 jechuudha. Isa gashee xumuree na hir'ate na rakkise iddoo isaati. Anyways garuu gashee jechuudha 12 galchee gaararraa iddoo 4 galchee ka'ee tirfii burcuqqoon 4 jira isaatu na rakkise. Burcuqqoo yallakka rogarfee wayitu gubbaan noormaalum ta'e lumuuti. Yeroo marga geessan beektu jaarsinna fayyisaan gimmaasha biteet lama keessa fuudhanii akka duudhatti keessa marga sana keessa kaawwan ta'eef isa bite. Inna isatu tirfii ta'e asii wajji qaata. Burcuqqoo bishaan immoo lafumaan kaawwan ta'eef isas lafa kaa'uu danda'a garuu waa'ee jechuudha. Inna isaa waan isin ibsa silaatee sirnaan. Firmuzoota tokko 3 tokko kan shaayiin godha. Lamasa kan bunaan godha jechuudha. Mana namaa dhaqunnaan hospitaala dhaqee nama gaafadhu. Kan aannanis gochuu dandeessu seetan. Kan aannanii kan shaayii kan bunaa tokko. Kan muuqii alaa qabaa jechuudha. Bifa gurraacha qabaa. Bifa biraa qaba. Laman qaba kana malee jechuudha. Kan guyyaa guyyaatti fayyadamu. Isaan kun garuu tokko kan bunaa godheera duraan hospitaalatti nama baay'ee gaafachaa ture. Ilashii dura walakkaa galche tokko jechuudha. Akkasitti immoo naqee bukkee immoo kuni akka shaayii jedheen kaa'ee shaayii burcuqqoo shaayii naqee isa walakkaa immoo burcuqqoo aannaniin jala naqee. Enna kanani kushina bisu awwaniin godhee jiru beektanii isas qomumaan viidiyoo isinii waraabaan ilaaltu jechuudha. እግዚአብሔር ምስክሬ ነው jechuudha. Jiraachuu yoo itti beektanii akka itti jiraatan hin dhabdan. Banagaraajin laa otoo nama biraa ta'e mana kana keessatti jechuudha. Algaasaa marcuma ishii xixinnoo
shinii fi xarapheezaatti nyaatanii ala as keessa kaawwachuu hin danda'u. Siistamatti hin kaawwatan. Dhugaan isinitti dhugaa waaqaan qalladu jechuudha. Yeroo tokko tokkonnaan ayyaana maaliidhaa viidiyoon godhu malee gadi baasnaa soofaa gadi baasna maal goona karaa ittiin tarkaanfatanii hin qaban. Garuu nama garramtamee naan jedha. Nama dinqitaabboon golli isa gola bal'aa yookiin saaloonitti ta'uutu xiqqee gonni ciqqi godhee jira jechuudha. Gonni iddoo duwwaa tokko iddoo masxaxaban taa'uun argitan jechuudha. Waanuma ta'e godhe jechuudha. Garuu otoo as keessatti miti mana bal'aa keessattuu hin tartiibessu namni tokko dhugaa waaqaa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf of jajuuf yookiin immoo iddoo ofii kennuuf itoo hin taane. እና sadarkaa sarfaffaa irratti immoo burcuqqoo warqaammaa sanan dabalee sarara feermuuzootatiin jechuudha. Akkaataa itti naqee ol dogoggorees natti himaa. Gubbaasaa muluu burcuqqoon godhee jookiin burcuqqoo tokko kanaa ol jira hadiini maadii biraan kaa'ee. Nan booda immoo tartiibaan feermuuzoota naqeen bira naqee yoo dogoggora akka inni hin bareedu jettan natti himaa nan garagashaa. Eshi kana naqeetii xumuree jira jalan naqa jechuudha. Amma immoo ni waan hafee sadarkaa sagaditti aanu jechuudha. Isaan shaayiti immoo shorbaati immoo ni. እና garuu meeshaa yeroo bittanii yoo mana reefu ijaartan ta'e normaal meeshaa bakka boruuf taani isinii ta'u bitaa. Yoommoo mana kiraa manaa ta'e mana bakka jigee gana ijaartan ta'e meeshaalee addisuun keessatti isin jalaa tabalaasha'u dhugaa dubbachuu wayyuure. Amma mana kiraa yoo ta'e waggaa dhuftuun darbitu bara waggaa lamaan kana mana biraatti darbitu maaliif ofii jaalattanii otoo hin taane warra kiraa manaatu isin jeeqa waan ta'eef. Okiddoo sirrii buutaa waan ta'eef yeroo jijjiirtan immoo makiina yeroo fe'ee dhufu bakka mi'a hin soqaa hin quncisaa hin cabsaa itti haartu mi'a akka malee gatiirra naqxan jechuudha. Sanaan ala garuu mana keessan ta'e mana normaalii bal'aa ta'e manatti ganaatti jiraachaa jirtan waan diigni waan minaamina yoo ta'e meeshaa sirrii galchaa bakka waanum galchitan tokko sana lama sadiin galchatuun ta'e waan galchitan tokko sana mi'a boruu galchaa jechuudha. Kanaaf kana fakkaataa mana isa kana ammoo kuma diinoo san baases kushiinas immoo maal akkan godhu beekuu dandeessu jechuudha. Maaliif tiiviillee iddoo isaa kaasee hin jira. Tiiviillee girgiddaatti ho'ine malee hin ta'u. Masoobiillee nan kaasa yeroo sana nan xumure isinittan agarsiisa xumura isaati. Viidiyoonni kun yoo dheerate paartituu isaan immoo isinitti agarsiisa. Akkam saaloonii koo godhee akkam immoo kushiinitti akkam godhee jechuudha. Bukkee biifee kanaatiin gaa tiiviinidha. Girgiddaattanidha malee lafa yoon kaa'e daa'imti siinaati. Duraan biifee waan ta'eef hin socho'u gubbaa isaati. Amma garuu xarapheezzarra waan ta'eef hin cabaa. Kanaaf girgiddaattiina masoobis nan kaasee erga tiiviin gadi buusee iddoo masoobii kaa'e jechuudha. Kanaaf amma akkanumatti hojjedha isa kana sirreesse. Meeshaa taa'anu sadhumaas viidiyoo biraa gadiin isaa isin laayik sheer godhaa gaafii yaada qabdan immoo naa barreessaa. Bagaa si gargaaree miinikiyaammi kun dhugaa waaqaa baga lafan taa'in biyyoo dhugin inni kana duraayyuu hin taane warri jettan laayik sheer godhaan isiniin jedha. Ammi kun waggaa 2 lakkoofsise dhugaa waaqayyoo lafaa jechuudha. Inni kaan waggaa 3 yaa walaan fide. Inni kaan waggaa 2 lakkoofsise jechuudha. Edda dhufee kaartoonii keessa takka achiin geessa takka sin keessa takka kaa'ee jechuudha. Kun hunduu mi'a dhabina yookiin waan ittiin bitu dhabina otoo hin taane iddoon kaa'u dhabina jechuudha. So kana gatii biifee soo barbaaddan na gaafattu isiniif barreessa. Isinittan hima paartituu moonii waan inni fakkaatu saalooniin kushiinas immoo masoobota guuree maal akkan godhe isinittan agarsiisa na wajjin ta'a isinii
Like share gochuun dagatiin hadaraa keessan na jajjabeessaa qallaal ittiin dadhabnee daa'ima baatanii makkatti dubartii Itoophiyaa isaame. Waan isinitti hima gizee biraan taa'ee haasa'a. Gizee biraan taa'ee haasa'a jechuudha isa. Anyways, video isa kana like share godha. Yaada qabdannaa barreessaa. Biifeen meeqaa maanni yoo jettu maqaan isaa maal jedhama meenatti komborsotto moo komborto waan ta'anii ni dudda duubaa jechuudha. Xankaarraa isaa kunoo amma fakkeenyaan komadiinoon uffataa kan koo jabaataadha duubni isaa hin hojjechiifne. Kana hojjetamaa binnee jechuudha. Amma kana finfinneedhaaf fidanii asitti gurguru gatii dabalatanii 3,000 4,000 dabalatanii gurguru dhugaa. Kana gaaraa yoona 10,000 9,000